Jaartiin kan torbaatama kuniin sochii qaama hojjechuun ulfaatiin kiiloogiraam 100 ol kaasti. Kanammoo fedhiin hin tolchin. Dhukkubisi qabatee qorsaan yookiin qorrichaan fayyuu dadhabnaan ilmisii sochii qaamaa yookiin eksersaayizii akka jalqabdu gorsi. Maqaan koo Rooshinaa Deevii Sanguwaan jedhama. Ulfaatina kiiloogiraama 5 irraan jalqabe. Amma kiiloo 100 hanga 105 ol kaasuu nan danda'a. Rooshniin bara 2022 dhukkuba arthritis kan buusawwan yookiin cabsatawwan miidhuun qabamte. Dhukkubi kuniin itti hammaatee lafee dugda miidha. Hospitaal deemtee garuu fayyuu hin dandeenye. Achi ilmi isii jim deemtee akka sochii qaamanii dhukkubii ofirraa hir'isitu gorsi. Baay'een rifadhe. Namni umrii kanatti mana ispoortii deemuu danda'a jedheen gaafadhe. Jalqabaa ofiin deemuu hin dandeettu turte. Ilmi isii tarka qabee jim geessu ture. Amma uffatuma aadaa koo uffadheen sochii qaamaa dalaga. Namni umrii kanatti kana godhu hin jiru. Jaaroleen waan ulfaata ol kaasuu hin dandeettu yookiin sochii qaamaa hojjechuu hin dandeettu yaada jedhu jijjiirtee jirti.